Waaqayyoon waa'ee yeroo kanaa baay'ee galateeffannaa. Carraa kana waan nu kenneef maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Guyyaan har'aa duraan dursee guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenyaa biyya keenyatti yeroo namoonni ulfeeffatanidha amantoonni hundumtinuu. Kanaaf amantoonni hundumtinuu du'aa ka'uu gooftaa Yesuus isa abdii jireenya bara baraa nuuf kenne baga geessanii baga Waaqayyootiin sin ga'ee jedhee dubbachuun barbaada. Yeroo du'aa ka'uun kun seenaa keessatti akka beeknu yeroo irra darbu yeroo Faasikaa isa jedhamu sana isarratti hundaa'e guyyaan Faasikaa kunii fi guyyaan du'aa ka'uu gooftaa tokkorra oole. Guyyaa Faasikaa sana boodatti deebinee innaa laallee sabni Israa'el yeroo cubbuun biyya guutee ture sanatti yeroo humni badiisaa dhufee Waaqayyo karaa isaaniif qopheesse. Irra darbeef Waaqayyo mana isaanii irratti balbala isaanii irratti maqaan irratti hoolaa qadanii dhiiga hoolaa sana akka diban godheetu inni dha'u yeroo biyya keessa darbu isaanirra immoo darbe. Kanaaf Waaqayyoof galanna ta'u kuni inni kuni irra darbuu cubbuu cubbamaa tokko dhiisu waa'ee hojii ayyaanaati, waa'ee hojii Waaqayyoo. Hojii Waaqayyo duwwaan hojjetu. Namoonni duuka buutota Kiristoos taane immoo waa'een keenya waan hundumtinuu isa kanarratti bu'uureffama. Kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Hundeen jireenya keenyaa, dagaleen jireenya keenyaa, utubaan jireenya keenyaa, wiirtuun jireenya keenyaa, bantiinsaa, dhumni isaa, jalqabni isaa, dhumni isaa Waaqayyo irra hundaa'e. Kun immoo dubbii ayyaanaa, dubbii araaraa, dubbii jaalalaa, dubbii tolaa, dubbii gaarummaati. Kanaaf Waaqayyoof galanna ta'u. Guyyaa har'aatti mata dureen sagalee Waaqayyoo akka walii wajjiniin irratti hirmaadhu keessa koo bulee Waaqayyoo naaf kenne kanan dubbachuu barbaadu mata duree Faara Nuti Toli jedhu irratti hundaa'a. Macaafa qulqulluu keessaa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 33 lakkoofsa 2 irratti yaa Waaqayyoo nuyi si abdannoo faara nutti toli. Ganama ganama jabina keenya yeroo rakkinaattis gargaarsa keenya nuuf ta'ii jedha. Yaa Waaqayyoo nuyi si abdannoo faara nutti toli. Ganama ganama jabina keenya yeroo rakkinaattis gargaarsa keenya nuuf ta'i. Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Waaqayyo abbaa keenyaa, gooftaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, uumaa keenyaa, irra daddarbaa cubbuu keenyaa kan nuuf dhiise, tokkicha ilma kee gooftaa Yesuusin ergitee karaa isaa immoo kan ofitti nu waamte, okkoo jaalalaatiin kan ofitti nu harkifte, nuyi warra hin mallee silaa warra baduuf malu garuu warra jireenyaa kan nu goote. Waa'een keenya walitti dhufeenyi nuuf ati qabnu yaa Waaqayyo jaalala kee irratti hundaa'e, sirratti hundaa'e. Har'a yeroo kanattis immoo yaa Waaqayyo haala tokko tokko keessa jirrutti, dhiphuu keessa jirrutti, yaaddoo qabnu irratti, waan hundumaa irratti yaa Waaqayyo faara kee barbaadna. Faara nutti toli. Mee nutti dubbadhu, nu barsiisi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin.
Ameen. Amma akkuma jechuu barbaade waa'ee jireenya Waaqayyoo wajjiniin qabnu kana waa'ee isaa yeroo yaannu waan hundumtinuu waa'een keenyaa fi waa'een Waaqayyoo akka inni Waaqayyoo irraa madde hubachuun nu barbaachisa. Waaqayyo kuni jalqaba waan hundumaati. Waaqayyo uumaa waaqaaf lafaati. Waaqayyo jiraachisaa waan hundumaati. Waaqayyo bu'uura jireenyaati. Jireenyi keenya inni nuyi fooniin jiraannus, jireenyi keenya inni hafuuraas, jireenyi keenya inni kaleessaas, jireenyi keenya inni boris, inni har'aas, inni barabaraas Waaqayyo keessa hundaa'e. Waaqayyo bu'uura jireenya keenyaati. Waa'een walitti dhufeenya nuufi Waaqayyo gidduu jiru Waaqayyo biraa madde. Waaqayyo biraa yoo madduu baate ta'uu hin danda'u. Yeroo tokko tokko sirriitti isa kana hubannu. Dubbiin keenya, waa'een keenya, jireenyi keenya, ba'uun keenya, galuun keenya, inni lubbuudhaan foon kanaan jiraannus, inni jireenya barabaraas waa'ee Waaqayyooti. Waa'ee gooftummaa Waaqayyoo, waa'ee caalmaa Waaqayyoo, waa'ee gaarummaa Waaqayyoo, waa'ee tola Waaqayyoo, waa'ee jaallachuu Waaqayyoo, waa'ee dhiisuu Waaqayyoo, waa'ee araara Waaqayyoo. Isa kana kan inni nutti himu. Kanatu Waaqayyo kanatu jalqabumaa kaasee jaalala guddaan nu jaallate. Akkasumaan si jaalladheera jedha. Akkasumaan gatii malee. Jireenyi namaa, jaalalli namaa yeroo baay'ee transactional jedhama. Akka bittaaf gurgurtaati. Nama na jaallate nan jaalladhaa, nama na jibbe nan jibbaa. Isa naaf kenneef nan kennaa, isa na dhowwate nan dhowwadha. Bittaaf gurgurtaadha dhaabbata waa'een namaa. Kan Waaqayyoo garuu isin warri dheebottan kottaa akkasumaan gatii malee dhugaa. Warri beeloftan kottaa akkasumaan gatii malee waan isin quubsu argadhaa. Torban darbee sagalee Waaqayyoo keessaa akka baranne isin warri dadhabdan ba'aan isinitti ulfaate gara koo kottaa. Isiniifan salphisa ba'aan koo salphaa. Waa'een Waaqayyoo, waa'een jireenya keenya Waaqayyo irraa madde. Waaqayyo kun immoo Waaqa guddaadha, Waaqa jaalalaati. Isatu karaa fayyinaa nuuf qopheesse. Isatu tokkicha ilma isaa nuuf ergee, nuuf kenne, karaa isaa jireenya nutti labse. Isatu fayyina nuuf fide. Isatu fayyina nuuf kenne. Isatu karaa ittiin fayyinni sun jireenya keenya keessatti dhugoomu diriirse. Namni amantiidhaan fayya jennee dubbanne miti. Amantiidhaan fayyaanii amantii namicha sanaatu ofiisaan humna godhate mini. Waaqayyootu fayyiseetu, fayyisuu barbaadeetu, karaa namichi sun immoo Waaqayyoon harka qabachuu danda'u, karaa inni Waaqayyootti aggaamuu danda'u amantii immoo kenne. Amantiin kennaa Waaqayyooti. Waaqayyotu nuuf godhe. Isatu immoo abdii bara baraa nuuf kenne. Isatu dhugaa buutota isaa nu godhe. Isa godheetu immoo ergaa fayyinaa, ergaa araaramuu nutti kenna. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Bakka isaa buutaniitu jedha Qorontos 2:5 guutummaa isaa dubbifanne jalqabaa kaasee Waaqayyo kuni Waaqaaf lafa,
cosmos hunduma waan hunduma karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos ofitti araarsa jedha. Eega kana godhee booddee immoo ergaa fayyinaa kana ergaa araaraa kana the message of reconciliation nutti kenne. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf addanatti Isaayyaasis yeroo ka'ee dubbatu inni jalqabaa yaa Waaqayyoo jedha. Yaa Waaqayyoo. Waaqayyo isa jalqabaa, Waaqayyo isa dhumaa, Waaqayyo isa kaleessaa, Waaqayyo isa har'aa, Waaqayyo isa borii, Waaqayyo isa bara baraa, Waaqayyo isa araarrisaa guddaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaafuu inni jalqabaa kuni yaa Waaqayyoo jedha. Nuyi si abdanna'oo jedhamamu. Yaa Waaqayyoo nuyi si abdanna'oo. Maaliif abdiin kun Waaqayyoo irratti dhufe? Maal jechuudha Waaqayyoon abdachuun? Waaqayyo nuyi siinsi eeggannaa. Abdiidhaan mamii malee akkati nu gochuu dandeessu, akkati nu gargaaruu dandeessu, akkati nu fayyisuu dandeessu, rakkina keenya keessatti akkati nuuf geessu abdannee expectant taane si eeggannaa jechuudha. Gargaarsaaf gara kee ilaallaa, sirratti of gannaa, sirratti of gannaa, sirratti hirkannaa, hirkoon keenya si'ii. Gargaarsaaf si abdannaa, si duwwaatu abdii keenya. Si duwwaatu gargaaraa keenyaa jechuudha. Inni kunis hojii Waaqayyooti gaa. Waaqayyo sanatu uumeetu, Waaqayyo sanatu karaa kenneetu, Waaqayyo sanatu hojjeteetu yeroo ati na abdattu, yeroo ati natti hirkattu, yeroo ati na waammattu asiif hin dhaga'a jedhe. Kanaafiti siinsi abdannaa'edha. Kanaaf yaa Waaqayyo nutti araaramii. Nutti araaramii isa jedhu sana naa laaltan afaan Ingilizii, afaan adda addaatti hiika adda addaa naa laaltanii. Be gracious to us. Look upon us with favor. Be merciful to us. Araaraan nu ilaali, nutti araarami, gad nuuf jedhi, nuuf gaddi, garaa nuuf laafi, ayyaana kee nurratti roobsi, nu fayyisi, nu maari jedha. Agartanii yoo Waaqayyoo nu maare malee, yoo Waaqayyoo gara keenyatti gad of nuuf jedhe malee, yoo Waaqayyoo ayyaana isaatiin nuuf dirmate malee, yoonni garaa nuuf laafe malee, yoonni araara nutti agarsiise malee, gatiin qabnu bara abboloo tokko xap jennee dhumnaam. Agarree miti amma waan ijaan hin mul'anne, waan ilbiisa tokkotu biyya lafaa jilbeenfachiise. Isa kana keessatti araara Waaqayyoo barbaanna. Araarri kee kunii, faara nutti toluun kee kunii, gara keenyatti jechuun kee kunii ganama nuufi jabina keenyaa jedha. Guyyaan hundumtuu beenna. Guyyaan hundumtuu rakkoo mataasaa qaba. Ukkura mataasaa qaba. Dadhabbii mataasaa qaba. Mata bowwuu mataasaa qaba. Yaaddoo mataasaa qaba. Akka nam tokkeetti, akka sabaatti. Danqaa qaba.
dadhabbii qaba, qorumsa qaba, dhukkuba qaba, yaaddoo jireenyaatu jira, yaaddoo nagummaatu jira. Akka namaatti foon keenya kun dadhabaa wanta ta'eef hin sodaata. Akka sabaatti immoo saba keenyarra firdii jal'inatu jira, roorrootu jira, gadi qabaatu jira, cunqursaatu jira, saamichatu jira, tuffitu jira. Sabi keenyan buqqaa hin ari'atama. Kuni dadhabbii guyyaan baatee dhufu. Abbaani haati waa'ee ilma isaa waa'ee intalaa yeroo hundumaa yaadda'a. Baatee galtuu ishee ba'ee galuusa. Wanta guyyaan kun yaaddoo mataa isaatii qabu, dadhabbii mataa isaatii qabuu fi nummoo caalaa rakkina sana kan caalu ayyaana Waaqayyoo, araara Waaqayyoo isa guddaa isa nu haaressu, isa haaromfamuu nuuf kennu nu barbaachisa. Ulfina Waaqayyootu nu barbaachisa. Ulfina Waaqayyoo sana beekuu, ulfina Waaqayyoo sanaan guutamuu, araaraa fi amanamummaa Waaqayyoo sana beekuu, yeroo yaaddoon nutti dhufu, yeroo jireenyi nutti ulfaatu, yeroo danqaan baay'atu, yeroo firdii qajeelaan dhibu, Waaqayyo firdiin isaa qajeelaadha. Waaqayyo nu quufsuu danda'a. Quufsuu Waaqayyo barbaanna. Araara Waaqayyo sanatti baqanna. Kanaaf guyyaa guyyaatti ganamatti dadhabbiin waan jiruuf, roobni waan jiruuf, beelli waan jiruuf, sodaan waan jiruuf ayyaana Waaqayyootu nu barbaachisa yeroo sanatti kan ittiin isa mo'annu. Kanarratti dabalee immoo yeroo rakkinaattis gargaarsa keenya nuuf ta'e jedha. Yeroo rakkinaa beektu barri jireenya namaa dadhabsiisaadha. Abrahaamin yeroo gaafatu, Abrahaamin jedha Yaaqoobiin yeroo gaafatu Fari'ooni, barri jireenya keetii ammami jedhee isa gaafate. Barri jireenya kootii bira abbootii koo wajjin yeroo ilaaltu barri ishee gabaabduudha jedhe. Garuu hamaadhas jedhe, hamminaan kan guuteedha jedhe. Kanaaf maal barbaanna nuyi? Waaqayyo jedha faarfannaa 10:4 irratti gargaaraa warra abbaa irra hin jirreeti jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyo gargaaraa warra abbaan irra hin jirreeti. Waaqayyo rakkina keessatti gargaaraa ta'uunsaa beekameera jedha sagalee Waaqayyo. Dadhabbii koo keessattiidha Daawit. Ati yeroo joora koo keessatti lubbuu anatti hin deebifta, anan oolchita. Namni lafa gogaa keessa deemu, namni rakkina gidduu deemu, namni jireenyi isaa ba'uuf galuunsaa dukkanaa du'aa sodaachisaa keessa deemu isa Daawit faarfannaa 23 irratti jedhu. Namni akkasii kuni gargaarsa Waaqayyoo barbaada. Namni rakkina keessa deemu, namni dhibee keessa deemu gargaarsa Waaqayyoo barbaada. Nutis gargaarsa Waaqayyootu nu barbaachisa.
wanta interrupted ta'e fakkaata garuu deebi'eera jedhee yaada. Yoo interrupted ta'eera ta'e namni dhaggeeffatu tekstii ennaa gootan nan gammada. Amma garuu interrupted ta'e fakkaata garuu deebi'eera jedhee yaada. Yoo interrupted ta'eera ta'e namni dhaggeeffatu tekstii ennaa gootan nan gammada. Amma garuu Kanaafi gargaarsatu nu barbaachisa. Lafa ho'aa keessa deemna. Lafa ho'aa keessa namni deemu iddootti boqotu gaaddisa barbaada. Isaa 35 irraa kan inni dubbatu. Bokkaa yandoo keessa namni jiru lafatti dheessu barbaada. Kanaafi Waaqayyoo isa kana hundumaa keessatti gargaaraa keenya. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1:10 irratti waan jiru yeroo laallu Phaawulos waa'ee jireenya isa keessa jirru godoo keessa jirru kana waa'ee jireenya kanaa dubbata. Amma jireenya kana keessa amma godoo kana keessa jirutti jedha yeroo hundumaa hin aadna. Ba'aan nutti ulfaatee aadna jedha. Gargaarsa barbaanna. Dadhabbii isaatu baay'ee wanta ta'eef. Kanaaf namni jireenya kana keessa jiru, namni foon uffataan, namni dadhabbii kana keessa deemu gargaarsa Waaqayyoo isa barbaachisa. Faara toluu Waaqayyoo isa barbaachisa. Kanaaf sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti yaa Waaqayyoo si abdanneerroo faara nutti toli. Ganama humna yeroo rakkinaattis gargaarsa nuuf ta'i jedha. Waaqayyoo bu'uura jireenyaati jedhee sila dubbadheera. Namni muka yeroo dhaabu mukni dhaabbatu sun hidda isaa kan inni itti ergatu kan inni irra dhaabbatu lafarra. Hidda isaa gad ergateetu lafa sana keessaati waan jireenyaaf isa barbaachisu hundumaa achi keessaa harkifata. Gararraan immoo aduu Waaqayyoo baaseetu itti ba'ee wanta jireenya muka sanaaf isa barbaachisu kennaaf. Waaqayyoo akka kana nuufi. Waaqayyoo irra jirra. Waaqayyo keessa dhaabbanna. Waaqayyo irra dhaabbanna. Hidda keenya isa keessatti geessineetu isa keessaa jireenyaaf waan nu barbaachisu arganna. Ifa isa keessaa ba'utu jireenya keenyaaf ifa. Humna isaatu gargaarsa keenya. Inni kun immoo utuu Waaqayyoo akka koo fi akka keessanitti akka balleessaa koof akka balleessaa keessanitti nutti murteesse kan nuyi argachuu hin dandeenyedha. Kan nuyi hin malleedha. Attamittiin ta'uu danda'eere amma Waaqayyotu faara nutti tole maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyotu akkasumaan nu jaallate. Waaqayyotu akkasumaan nu jaallachuu isaarraan kan ka'e jireenya bara baraa haqa baannuu fi ilma isaa tokkicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dabarsee nuuf kenne. Isaa fi hin dhimmine jedha. Amma dabarsee nuuf kennutti nu jaallateera'oo. Eega ilma isaa dabarsee nuuf kenne immoo isa duukaa waan sin barbaachisu hundumaa attamiin nuuf hin kennure jedha. Kanaafi Phaawulos amma lafa ilaalletti Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 irratti
eeyyama jireenya kana keessa jirutti amma godoo kana keessa jirutti baay'eefnee aannaa ba'aatu nutti ulfaataa rakkina qabnaa garuu jedha nuyi amantiidhaan jiraannaa nuti waaqayyo keessatti ija jabina qabna jedha maqaa waaqayyo ulfaatu obboloota koo waaqayyo kuni abdii nuuf ta'eera waaqayyo kuni mana barabaraa nuuf ta'eera waaqayyo kuni hundee jireenya keenyaa duwwaa miti hundee jireenya keenyaati dagalee jireenya keenyaati utubaa jireenya keenyaati bantii jireenya keenyaati wiirtuu jireenya keenyaati dhumisaas jedhuma jireenya keenyaati kanaaf waaqayyo galanna ta'u kanaaf waan nu yaaddessu waan namatti ulfaatu biyya lafarra jirraa nu yaaddessa waan biyya lafaa yaaddessu nyaachuu na dadhabne hin beelofna nafi keenya hin dhukkufata hin dadhaba namatu nuyi garuu maali kan adda nu godhu namoota adda taanee caalmaa qabaannee nuyi nama adda taanee miti dandeettii keenya miti beekumsa keenya miti gaarummaa keenya miti tola keenya miti afaan miidhagoo keenya miti addummaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu wajjin jiraachuu isaati inni waaqayyo nuuf ta'uu isaati inni gooftaa nuuf ta'uu isaati kanaaf maqaan waaqayyoo bara baraatti amma bara baraatti kan galateeffame haa ta'u kanaafiti nuyi amantiidhaan jiraannaa nuyi rakkina keenya keessatti abdiin keenya waaqayyo ta'uu isaa waan beekneef waaqayyo ilaallaa yaa waaqayyo ati immoo araara keetiini faara nutti toli be gracious to us look upon us with grace with favor have mercy on us be merciful to us nu gargaari nuuf gaddi jenne waaqayyo bira dhufna kanaaf maqaa waaqayyo ulfaatu waaqayyo fayyisaa keenya isa tokkichaaf karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ulfinni guddinni aangoon gooftummaanis lakkaa'amuu baraa fuulduraa jalqabee ammas bara baraanis haa ta'u ameen ulfinni guddinni aangoon gooftummaan durii kaasee ammas amma bara baraattis waaqayyo keenyaaf haa ta'u ameen waaqayyo sinaa eebbisu mana keessan eebbisu jireenya keessan eebbisu iyya keessanii fi kadhata keessan waaqayyo siniif dhaga'u fedhii garaa keessanii hawwii keessan waaqayyo siniif guutu waaqayyo sinaa eebbisu ameen